السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو نقوم من الحمد لله. كنا أما كتا لمفا ولدي بني جرى الحمد لله. كتا تكفا كيستاكما بكمو أكاتا أبي قرآن سنتي وفنيت بنانو لالي تري كتا لمفا كان كيستامو وانتو تاج كيسجران كوالي لالو تاء أجدرتي فيديو كتا تكفا سنرتي داتا كيسن قفا فايدة مودان جتشودان isinii dabarsee ture. Bakka kanatti shabakaan kan isin barbaachisu bakka hundaatu osoo hin taane fakkeenyaaf akka yeroo quraana isin dhageeffatu ijaan ta'ee hifziin yeroo ammallee irra isinii bahu jechuudha. Malee gama kaaniin ofumaa keessanii kan qo'atu adda yoo ta'e yookaan immoo bakka shabakaan hin jirretti illee quraana bantanii dubbisuu dandeettanii jechuudha. Yaadachiisni gabaabduun kana boqonnaa muraasa booda kan walitti deebinu ta'a. Hayyee kinoo boqonnaa keenya booda walitti deebinee jirra. Appilikeeshina keenya buufannee banannee akka itti qopheeffannee jirra. Akkuma kutaa tokkoffaa keessatti isinii baallame sanis amma waan keessa jiru akkaataa itti qaraanu akkaataa fayyadama aappichaa akka isinitti agarsiisu ta'a. Jalqaba irratti kinoo asitti barreeffama kana nu fida. Muwaafiq bakka jiru kana tuqne bira dabarra. Ammas kinoo itti aansee ayyama nu gaafataarra. Asittis istamirri jennee bira tarra. Ergas immoo wanni goonu jalqaba irratti ijaawwara qaraa'uu barbaaduuf jalqaba maal gochuu qabnaa kan jedhuuf kinoo jalatti maayikii tana jira. Maayikii tana gadi cuqaasna. Maayikiin tun yeroo kamoonni beekuu qabdan yoo maayikii kana irra jiraate quraana qaraa'uu qofa yookaan isin dhageeffachuu jechuudha hojiin isaa kun. Kanaafuu amma nu haa dhageeffatu jecha amma kinoo gadi cuqaasnaa jechuudha. Yoo gadi cuqaasnu mallattoo akka waan roogaa firee wayii nu fida. Yoo isa nu fide nu waraabaa jira jechuudha. Jalqaba wanni asirratti waraabbii kanatti seenuun duratti yookaan ammoo akka isin dhageeffatu gochuun keessaniin duratti wanni cheek gochuu qabdan duratti wanni isin barbaachisu shabakaa qabaachuu qabdanii shabakaa malee inni isin qabuu danda'u jechuudha. Shabakaa bantanii fi ergas akkasitti bifa saniin maayikii kanatti wixanii gaafas wanna maayikii kanatti wixan bifa kanaan wanna roogaa firee wayii isinii fida jechuudha. Malee yeroo kaan isinii fiduu danda'u. Kanaafuu shabakaa keessan banattanii ergasii mallattoo maayikii kanatti wixan isin waraabuu isin dhageeffachuu jalqabaa jechuudha. Amma yeroo kanatti kinoo akkuma argitanitti ayata tokkoffaa kana irra marsa. Kana jechuun ayata tokkoffaa kanarra jirtanii jechuudha. Ergas ammallee itti aansee achuma irratti kinoo ayata lama gadi deddeema. Itti aansee ammallee kinoo adii ayata sanarratti marse gubbaa yookaan adii wanna adii lammaffaa ayata rakka deemtu wayitu jira. Isiin immoo hojiin simaanni bakkee isin jirtan san isinitti agarsiisti achumaan akka isin caqasaa jira jechuudha. Nama qaraa'aa jira. Kinoo bakka diimaa natti ibseera. Bakka diimaa natti ibse kunniin bakkee inni naqabe bakkee aan doongoo dhibbe akkuma isinii galuuf yeroo biraa wanni diimaan kun maal akka hin jenneef waan haaroo akka isinitti hin taaneef isinitti agarsiisuuf waan godhe rakkoon qabu. Amma yoo isin balleessitan isin qaba jechuudha. Yoo qaraatan immoo qajeelaan qaraa'uu qabdanii hokkolaa qabaatan kama jalqaba irratti balleessanii yoo lammaffaa irra sirreessan inni achi irratti illee diimaa isinitti ibsa. Kanaafuu yoo isa bira deemuun duratti sirriitti leeffattanii deemuu qabdanii jechuudha. Akkasuma raggaatanii qaraa'uu qabdanii hojiin isaa kun kana. Hojiin isaa biraa immoo maayikiin kun ayata isin hin beekne kabeetan ayata kabeetan yookaan beetanii ka garuu dhageettan akkanatti bakkee isaa beekuuf suuraa isaa beekuuf maal gootanii ayata sanitti qaraatan. Kinoon amma akka fakkeenyaatti ayata kana fudhadhee isinii qaraa'e kinoo amma tana ayata tana qaraa'ee argadhe jechuudha. Yoo isin qaraatan quraana achi naannessuu isin hin barbaachisu. Warra qoomaan qabullee ta'e isin quraanuma keessan qaraatanii inni ofumaa isaa isinii fide jechuudha. Akkasuma ayata isin hin beekne yookaan immoo ayata yeroo hedduu dhageettan ergasii maayikii kanatti wixanii ayata san dubbistaniif inni isinii baasaa jechuudha. Kanaafuu isin wannoo gochuun isinirraan eegamu.
gana quraana ayat suuraa kana soquun hin barbaachisu achi naannisuun hin barbaachisu ittuma qaraa'uu qofa jechuudha. Wanni biraa ammoo egas kinoo bifa kanaan maayikii kana waan lama qaba jenne tokkoffaa isin dhageeffata lammaffaan immoo isinii qaba jenneemi. Kanaafuu ka gubbaa kun al-istimaac jedha. Kan jalqabaa sun dhageeffachuu yoo barbaaddan yoo irra baachuu barbaaddan isa tuyxan. Ka lammaffaa ka tuyxan immoo yeroo haffazuu barbaaddan akka isinii dhageeffatu akka isinii qabu yeroo barbaaddan jechuudha. Amma immoo nuti kamta akka irra namaa baaka jedhu ka wajjin laallu ta'a. Kinoo amma isa tuynee jennee ammallee ka jalaa kana tuynaa jechuudha. Maayikii isa yoo tuynu maal nuuf godha? Kinoo akkuma yeroo isinii qabu sanitti bakkee inni irra jiru fi ayata inni irra jiru wajjin akkanatti isinitti agarsiisa. Qaari'a hedduu qaba. Sanniin keessaa ammoo jalqaba irratti yoo isin onnoo gootan qaari'a kanaan isin ajalun musamman laja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yoo irraa jijjiirachuu barbaaddanis ni dandeettanii amma ayata kana naa qara'aa jira jechuudha. Asirratti wanni beekuu qabdan bakkuma isin bantanii irra keettaniif san isinii qara'aa jechuudha. Akkasuma bakkee isin bantanii irra keettaniif sanirraallee gara jidduu kana bakkeen isin qaraatan akkamitti gara ayata sanii siifachuu dandeettan ka jedhu kinoo mallattoo xiyyaa ka tana tuyxanii jechuudha. Ka faallaa sanitti jiru sun immoo of duuba deebisuu fi hanga bakkee ayata isin qaraatanii sanii geettaniitti maal gootanii ni tuyxanii jechuudha. Ayata isin barbaaddan san irra yoo geettan ni dhiissanii ergas maayikii san ni bantaniif jechuudha. Ammoo qaari'a irraa jijjiirachuu barbaaddan mallattoo xiyyaa ka ol jirtu tana gara olii ka'aa keeytu tana tuynaan jechuudha. Yoo tuynu kinoo siitingiiwwan wantoota kanaa wal qabatan asitti nu tarreessee jira. Nuti amma ka barbaannu qaari'a jijjiiruudha. Kanaafuu maal tuynaa idaaratu tanziilaat bakka jedhu kana tuynaa. Yoo isa tuynu maqaalee qaari'oota hedduu nu fida. Sanniin keessaa isin ka barbaaddan tuyxanii fakkeenyaaf yoo isin Abdurrahmaan As-Sudaysi ka isaa ilaallu yoo isa barbaaddan kinoo asitti maal jedha gara dhumaarratti caafirratti tahmiilul jamiic jedha hunda bakka tokkotti buusuuf. Ammoo yoo takkaan buusuu barbaaddan immoo maqaa isaa san tuyxanii egas akka itti suuraawwan isinii tarreessaa egas takkan akka gootan. Yoo isin buusuu barbaaddan maruma bakka tokkotti buufadha akkuma filannoo keessanii ta'e jechuudha. Ergas ammoo tahmiilul jamiic ka jedhu kana erga tuyxanii booda hanga isin tursuu danda'a. Akkuma humna yoo bu'e immoo akkasitti sagaleen isinii jijjiiraa fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Itti aansee ammoo asirratti wantoota asirratti jiran keessaa sur'atu tilaawaat jedhama. Asitti gadi bu'ee sur'atu tilaawaat jedha. Kana jechuun saffisa sagalee nama qura'aana isinii irra bahuu sanii caadiyyiin yookaan inni uumamaa tokko baay'isu kana. Akkasuma ammoo itti aansee karreer kulla aaya jedha. Ayata mara ayata adada ayata takka qara'uun ayata takkitti san yeroo meeqa irra sii ba'a? Fakkeenyaaf ayata takka yeroo lamaa sadii akka irra sii ba'uu barbaadde hin jira. Yoo ammoo ayata takka daangaa malee akka isin yoo godhuu barbaaddan laa nihaa'ii ka jedhu san tuyxanii dhumarratti isaa argamu san jechuudha. Lakkoofsa isaa haga inni irra isinii ba'uu barbaaddan san ammoo lakkoofsa jidduu kana jiru filatanii irra kaa'attanii karriril aayaat kan jalqabaa sun ayata fuula sanii guutuu hangam irra sii deebi'aadha ka duraa sun. Kan lammaffaa kun immoo karriril aayaat jedha. Garaagarummaa guddaan qabu. Kanallee akkuma saniiti yoo daangaan qabne barbaaddan laa nihaa'ii gootan akkasii jechuudha. Gabaabinaan siitingiin isaa kana. Itti aanee ammoo warri hifzii qara'uu barbaadu hifzii akkamitti namaa qabaa ka jedhuuf ammoo
maal goona bakka maayikii kana ammas maayikii kana bira dhufa maayikii kana gadi cuqaasnaa jechuudha yoo gadi cuqaasnu istamic kanaafi tilaawa kajoo kana nu fida nuti immoo yeroo kamuu akkuma dura isinitti hime yoo waa faduu barbaaddan akka inni isin dhageeffatoo barbaadan tilaawa kanatu hixanii ka gubbaa sun immoo maanni hojiinsa irra isinii bahuu waan akkasiiti tilaawa ka jedhu kana inni tuyna erga situune booda ammoo mallattoo ijaa kana dhaamsina gana akkuma reef isin ammallee akkuma reef isin jee kanatti suuraa fuula garagalchuun hin barbaachisu jechuudha isin mallattoo ijaa tana qofa tuyxanii ayata san qaraa'u qofa jechuudha innu ayata isinii fida yoo sirrii jiraattan mallattoo halluu kanaan halluu amma asirratti argitan kanaan isinii barreessa yoo ammoo sirrii hin jiraanne isiniin barreessu qaxxeedhee dhaabbata hanga isin ayata sirreessitanitti kanaafuu bifa kanaanii jechuudha inshallah waan application kana keessa jiru gabaabinaan kana fakkaata isinii dheeressisaa akkasuma ammoo wanni asirratti isiniin galii yoo jiraate gaafii keessan komentii irratti naaf kaaya inshallah yookaan achirratti isinii deebisa yookaan ammoo viidiyoon hojjechuu kan barbaachisuuf yoo ta'e achirratti viidiyoon isin hojjedha kanaafuu viidiyoon kenna kana fakkaata inshallah isinis viidiyoon kun nama hedduu bira akka ga'uuf waan barbaachisu godha baarakallahu fiikum ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam kana jedhani addaallu ala alkhayri kafaa'ilihi jedhan namni toltu tokkotti nama qajeelche akka waan san dalageeti jedhan kanaafuu atillee sheer gootee tarii namni ati sheer gooteef sun waan kana fayyadamee qur'aan akka itti eegalee ta'a adada inni harfii takka kan qara'u mindaan inni akka itti qara'ee argatu san siifillee ka ga'u kanaafuu sheer godhaatii mindaa khayrii waan khayrii kana waliin haa qoodamnu sinin jedha hanga viidiyoo biraatti wal arginutti salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh